Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibrahim arralee barnoota baay'ee barbaachisoo takka kan yeroo ammaa namoonni baay'een addunyaa irratti itti fayyadamaa jiran jechuudha. Telegram walletii akkamitti verify godhanna waan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Namoonni baay'een kan yeroo ammaa kana Telegram walletii sirriitti haalaan fayyadamaa jiru jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Airdropiiwwan adda addaa, geemiiwwan adda addaa yeroo taphanitti waaleetiin waan baay'ee barbaachisaa ta'e argamee jira. Kanaafuu akkamitti verify godhanna? Verify godhachuun maaliif nu fayyada waan jedhu wajjin kan ilaallu ta'a. Viidiyoo tana hanga xumuraatti yoo ilaaltan waan isin fayyadu irraa barattan jedhee isin hojjedhe amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsaa ana hordofaa. Hayyi amma argotanii daarektii sararoota tuqaalee sadii kan olaanoo piroofaayila keessanirra seentaniiti achi booda iddoo waaleet jedhu kanarratti kilik gootanii erga waaleetii banattanii waaleetii keessan akkamitti akka banattan arma dura isinitti meera. Achi booda haala kanaan isinii dhufa. Interfeesiin kun yeroo isin dhufu kan gubbaa irratti sararaalee tuqaalee sadiin gara gubbaartu tana kilik gootanii mallattoo siitiin irratti cuqaastan jechuudha. San booda kan leeveliin sadii as jira jechuudha. Identification level kan jedhu jira amma basic irra jira. Basic isa duraatii yeroo kamuu jechuudha. Level 1 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isin dhufa. Inni tokkoffaan basicidha, inni lammaffaan extended, inni sadaffaan advancedha. Isin amma extended kan jedhu irratti filattan jechuudha. Identify gochuudhaaf jechuudha. Verify gochuuf extended irratti deebi'uu qabaa jechuudha. Kun immoo paaspoortii yookiin national ID yookiin immoo driving license isin barbaachisuudha. Yookiin immoo waraqaa eenyummaa kan biyyaalessaa national ID Itiyoo Telekoom irraa baafachuu dandeessu. Achi booda haala kanaan isin dhufa. Select the type and issuing country of your identity document dha. Biyya keessan ni filattan iddoo jirtan sana jechuudha. Biyyi filattan sun kan paaspoortii keessatti baafatan ta'uu qaba. Anamma Itoophiyaa filadha. Achi booda Itoophiyaa search yoo godhu haala kanaan dhufa kilik irratti godhadha jechuudha. Itoophiyaa kan jedhu irratti yoo dhahe jechuudha haala kanaan na fida. Jala kanatti immoo wantoota barbaachisan na gaafata jechuudha. Dookumentiiwwan na gaafata. Dookumentii kan qabdan keessaa tokkoon galchitanii nama paaspoortii galchaa. Get ready to upload your passport. Paaspoortii keessan galchuudhaaf amma as biratti qophaa'aadha waan jedhu inuu fida. San booda as biratti paaspoortii keessan ni qopheeffattanii erga qopheeffattan jechuudha. Jalatti yoo tuutan jechuudha imeejii isin gaafata. Kunoo anama paaspoortii kiyya haala kanatti galchaa jira. Fotoo kaafadhee jechuudha. Kiliir ka ta'e fotoo bluur hin ta'in kaafadhee itti galcheeti jira. Amma sarchinaa godhaa jira. Kunoo haala kanaan dhufee jira. Continue ka jettu jirti amma itti fufii jetti. Continue isa irra cuqaasee jechuudha. Ammallee bakka continue kanatti tuqaa jechuudha. As biratti amma wanni isin gaafatu jira. Kaameraa keessan qophii gochuudha qabdu. Kaameraa keessan iddoon kaameraa keessan jiru iddoo ifni gaariin jiru kan sirriitti fuula keessan agarsiisudha. Amma fuula keessan tafe kan fuula keessan agarsiisu allow kaameraa access jedha. Kun fuula keessan amma ashaaraa fuula keessanii isin fudhachuudhaaf jechuudha. Iddoo kaameraa bakka qulqullina qabu bakka ifaa taa'aa jedha. Kanaaf haala kanaan isin dhufa. Amma allow jettaniini erga allow jettaniin jechuudha fuula keessan kaameraa akka kaastaniif eeyyama isiniif kenna jechuudha. As biratti ammallee inni tuqxanii only this time jechuu dandeessanii waan isin gaafatu irraa jechuudha. Kilik irratti godhattanii waan isin rakkisu baay'een qabu jechuudha. Amma fuula keessan yeroo itti kaastan waan ta'eef jechaadha. Kunoo amma fuula kiyya waraabaan jira jechaadha. Kunoo amma fuula kiyya haalaan margitan kanaan waraabaati jira. Liveness check jedha. Kunoo haala margitan kanaan geengoo isinii fida. Liveness check kana keessatti turn your head slowly to right and to left jedha. Waan isin ajaju jala kanatti ilaalaa jechaadha. Hanga gurraatti fuulli keessan akka mul'atuuf jechuudha. Haala kanaan liveness check gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan amma waan isin ajaju ni taasistanii liveness check kana keessatti jechuudha. Ajajan isiniif kennu ni gootan jechuudha. Tartiibaan jechuudha. Qaamni keessan fuulli keessan haalaan akka mul'atu jechuudha iddoo ifaatti. Kunoo amma naaf xumuree jira jechuudha. Akkuma argitan check godheera. Liveness check passed successfully jedha. We are processing your data jedha. Kunoo as biratti waan lamaan kana identity documentii fi
liveness cheekii jechuudha. Isiniif fideera kanaafuu amma P2P irratti illee jechuudha. Crypto currency keessan banuu barbaadan isiniif fidaa amma sitin keessa yoo ilaaltoo seentan jechuudha. Inni beezikii ture sun extendii tahaa jechuudha. Extenditti isiniif deebi'ee jira. Haala kanaan yoo itti fayyadamtan wanti kun waan isin fayyadudha jechuudha. Waan baay'ee guddaadha. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jedha. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa.